Kiristiyaanaa tokkoon ture taa'ee waan natti dhaga'ameefan dubbii kana kaase. Nagaa isaanii jechuudhaan fudhaa waldaa Beetel Maqaan Yesuus Galaan Basaqaa jedhamu nagaa keessanii nagaa keenyaa waldaa keessan biraan nu ga'aayii jedhanii akkaataa isaaniitu baay'ee na dhibee nagaa isaanii fudhadhaame. Gooftaan guddaa sinaa eebbisu. Lafaa ka'uu duwwaa miti iddoo sanatti immoo maayikiitti itti kennamee eessaa dhuftee waldaa kam keessaa dhuftee jedhaniitu nama gaafatu hojjetti baay'ee natti tole. Tokko tokkoonii nama 20 ta'anii nama 30 ta'anii namni hundumtuu bakka irraa dhufeef waldaa irraa dhufee himataa jechuudha. Asii kan keenya garuu lafaa ka'aatii simannaa gaafa jettan ka'uu diddanii egaa fuula duraaf itti yaada. Warra keessummaa bor keessummaa miti. Kani keessummaan keenya akka carraa yoo torban dhufe immoo akkaataa kanatti otoo amaleeffatame bareedaadha. Maaliif namni lafa argetti wal iyyaafataa, lafa argetti dhaqee wal dubbisaa, iddoo akkasitti waldaa kee keessatti hirmaadheera waliin jedhama waan ta'eef kanaaf akkasitti yaadaa jechuu barbaadeetanii Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Sagalee Waaqayyoo walii wajjin hirmaannaa baay'een gammadaa, baay'ee natti tolaa. Maaliif Waaqayyoo mucooniidhaanis nu eebbisee warra saafilaatiinis nu eebbisee warra saafiloota keenyatu faarfataa ture. Waaqayyo sinaa eebbisuu jedhame. Waaqayyo sana eebbisu. Guddaa Waaqayyoon hin galateeffannaa. Egeree borii dhaloota bor warri umuriidhaan jalaa deeme yookaan immoo waamicha argate gaafa deemu dhaloota bor wangeela kana galmaan ga'uu qabna. Egaa adaraa wanti jedhamu immoo dhaloonni kun barri isaa ulfaataa yeroo isaa ulfaataadha. Dhaloonni kun dubbii Waaqayyootti guddachuun ammallee dubbii Waaqayyoo keessatti wal gorsuun dubbii Waaqayyoo keessatti wal eeguun baay'ee murteessaadha. Baay'ee murteessaadha. Kanaaf akkuma barannetti yookaan akkuma itti guddannetti boris aakti goona waan ta'eef sababii kanaatiif adaraatti yaadaa warri har'a faarfattanis warra irra tarii shaakaltanii carraan isaa isinitti ulfaatee aftanis yoo jiraattanii Waaqayyoon akkuma faarfattanitti isa keessatti hafaa. Ameen jedha. Umurii ol adeemaa keessa jirtu umurii waliin dhaa jiraatan yookaan umurii waliin dhaa lafa kana dhaabatan miti lafti kun lafa qulqulluu, lafa sodaatamu, lafa kabajaa, lafa eebbaa, lafa nagaati. Malee bakkee keessa akka barbaadan dubbachaa, bakkee keessa waan barbaadan haasa'aa, asitti immoo dhufanii umurii imtisaa waan namaaf ayyameef, yeroo imtisaa waan namaaf kenneef lafa dhaabatan miti. Lafa baay'ee sodaatamuun irra jiraatudha. Gooftaan machaanu na gargaaru. Lafa baay'ee sodaatamuun irra jiraatu. Bara tajaajila jalqabne yookaan bara nufii kootiyan tajaajila jalqabe baay'ee sodaadha dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e bara sana keessa namni ulaa aarsaa kanatti ba'uudhaaf qeensi isaan ilaalamaa, akkaataan itti qajjisa mataa murateen ilaalamaa, akkaataan uffannaa isaatiin ilaalamaa, akkaataan dubbii isaatiin ilaalamaa. Kun hundumtuu namootaaf fakkeenya akka ta'uuf godhama. Bara irraa kana garuu walumaa gallee gadhiifne haa ta'u hin beeknu sodaan isaa amma kana miti. Gooftaan nu na gargaaru. Ameen. Baay'ee xiyyeeffannoo itti kennuun murteessaa ta'a. Adaraan isaa immoo nutti kennameera. Ergaan dubbii Waaqayyoo har'aas Hisqeel keessas dhaqanii yoo ilaaltan ergaa tiksee komatuudha. Ergaa tiksee komatu. Oolota nyaachifnee oolota kana akka barbaachisutti isaaniin soorree oolota kana karaa barbaachisurra isaaniin oofnee iddoo gaarii isaaniif hin laanne warri tiksitoota jedhanii maqaan isaanii waamame ofii isaaniitti goranii ofii isaaniitti cooma nyaatu ofii isaaniitti uffata gaarii uffatu ofii isaaniitti haala bareedaa keessa jiraatu garuu oolonni tatamsa'aniidha. Waaqayyo nun komatin. Ameen. 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 Nun komatin Waaqayyo. Namni yoo si komate homaa si godhu. Nama waan ta'eef yookaan si oolchaa yookaan immoo ati yoo oolmaasa sana dhiifteetu of dandeessee jiraachuu dandeessa nama. Waaqayyo si komannaan garuu eenyu walitti araarsuu hin danda'u nama wajjin. Sababii kanaatiif hojii keenya keessatti Waaqayyo nun komatin, tajaajila tajaajillu keessatti Waaqayyo nun komatin, bara jiraannu keessatti Waaqayyo nun komatin,
hojii hojjennu keessatti waaqayyoon hin komatin. Eeyyee baay'ee ulfaataadha waan ta'eef kana dubbadha natti dhaga'ama. Akka barsiifamneef akka itti dhageenyetti guddanna wanti isiniin jedheef immoo maa inni torban kana keessa miidiyaa hawaasaarra wanta naannoo waa'ee dhimma obboloota keenyaa yookaan immoo irra naannoo keenya jiran dhaaba amantii ortodoksii wajjin waan wal qabatu wantoota ka'aa turan argaa turtan baay'een keessa warra sana hordoftan. Namni akkamitti wangeela hubatee na jechisiisina. Lubni akkamitti wangeela hubate geggeessaan mana qulqullummaa tokko beekamaa tokko geggeessaan biyya amantoota biyya kanaa geggeessu tokko akkamitti macaafa qulqulluu kana hubate akkamitti keessa jiraachaa jira akkamitti itti jiraachaa jira wanta jedhamu gaaffii natti ta'e. Innis maa inni luba tokkotu luba beekamoo tokkotu Yesuus Kiristoos nuuf fayyisaadhaa isatu nuuf dubbataa isatu nuuf falmaa isatu nuuf kadhata malee kan biraa qaama bira kaannu tokko iyyuu hin qabnu Yesuus Kiristoos beezaachin ነው jedhaniitu dubbatan ergaa akkasii dabarsan. Akkamatti kun dubbataa mataa ofirraa jira isbii maala ta'u akkamitti na hubatan nama jechisiisa dubbiin kun. Yesuus Kiristoos fannifame Yesuus Kiristoos du'e Yesuus Kiristoos du'aa ka'e isatti waaqessuun isatti gad hin jennu yoo ta'e qaama kan biraa gaafa maqaan isaa dhaamu waa hootti taane yoo ta'e akkam ta'a wanta jedhamu nama jechisiisa ulfaataadha. Akkaataa kanaatiin garamitti deemaa isa jedhamu gaa waaqayyotu beeka. Nama tokkotu ganama kanaa utuman gara waldaa dhufaa jiru karaatti natti dhufee duubuma kanatti jechuudha. Namni kuni obboleeyyootuma warra amman isiniin jire kana keessa jiraata. Waldaan jira eessa dhadhaanaa jire mulu wangeelii fudhachaan maamala kootii bahu natti dhufe. Lakki kan keenya waldaan garasii waldaa maqaan Yesuusiitii jedheetan itti kaase. Kunisoo waldaadhaa sunisoo waldaadhaa maa inni garaagarummaan isaa jedhe. Garaagarummaa isaa dhaabadhee taasisuudhaaf yeroo isaa xiqqoo ishee anis natti barfateera waan ta'eef isa booda si ibsuu hin danda'a. Jedheetan amma naaf gale tokkotti kaasee achi booda baay'ee walitti dhufeenya akka qabnullee kaaseef lapheemti isaa xiqqoo ishee rukutan malee. Lakki akkati jettu kana miti jedhe. Ammas deebinee bal'aatti booda haasofnaa dhiisi rakkoon qabu jedheetanii maal torban kana keessa galata waaqayyoo ta'u dhugaan tokko siniif ifaa hirte jennaan hin gammaddanii kaa baay'ee sinitti tole kaa ammanaan jedhe. Lubbuun du'a keessaa ba'uun lubbuun du'a jalaa ba'uun boolla keessaa gara jireenyaatti dhufuun nutti tola dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Namni Kiristoosin hin qabne jireenya hin qabu waan jedhuuf. Sirrii miti Kiristoosin hin qabdu taanaan jireenya hin qabdu baay'isee. Kiristoosin hin beektu taanaan Kiristoos fannifame isa du'ee du'aa ka'e kana hin lallabnu taanaanii nuun hiikan qabachuudha wanti nu goonu sun. Tarattara taachiniin nu tawaan hin jedhamu. Tarattara keenya macaafa qulqulluutti deebinaa macaafa qulqulluu sajaatamii gaafatu sirriidhaa jedhaniitu dhugaa ba'aa jiru. Waaqayyo kanarra ammayyuu dhugaa isaan baasa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Madaa'uu Yesuus madaan Yesuus arras hin fayyisaa jedha mata duree akkasii jalatti waa dubbii waaqayyoo immoo gabaabaa sa'aatii gabaabaa furannee walii wajjin ilaalla. Madaan Yesuus arras hin fayyisa. Waaqayyoof galanna ta'u. Ameen. Madaan Yesuus kun tariitii bara 2025 jirra akka lakkoofsa alaatti akka biyya keenyaatti immoo bara 2017 jirra. Waggoota kana dura Yesuus Kiristoos kan inni nuuf fannifame kan inni nuuf dhiphate ammayyuu madaadhaa jettanii sammuu keessan keessatti yaadinaati inni madaa miti fayyeera garuu sana yaadachuudhaan fayyinan. Ameen. Ameen. Sun nutti dhaga'ame yeroo hundumaa waa'ee isaa yaaduudhaan yeroo hundumaa waa'ee madaa Yesuus dubbachuudhaanitu jireenyi keenya fayya jechuudhaan kan hafee madaan amma illee madaadhaa jechuu hin dandeenye. Egaati namoonni waa'ee madaa kana gaafa kaasanii baay'ee dhanni nama suukaa baay'ee namatti ulfaata maaliif waan xiqqoo ishee dhanna keessan irraati yoo baay'ee isin madoofte ammam akka ishee dhukkubbii ishee namatti ulfaattu isinitti himuu hin danda'u maaliif qaamni isaa kan xiqqoo daa'imoota keenyarraan kan hafe qaamni xiqqoo kan miidhamee millaachiin isa kutu wanti garagaraa na kutu yookaan wanti ta'e haadha'u gaafa nama madaa'u dhagni nama baay'ee nama suukaa dhukkuba kan biraa dhanna keessaa na kaase jiru miti. Dhukkuba kan biraa dhanna keessaa na kaasee madaan baay'ee ulfaataadha. Madaa baay'ee ulfaataa kana nuuf baate Yesuus. Ameen. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Madaa baay'ee ulfaataa madaa baay'ee dhanna namaatti ulfaatu kanatu nuuf baate harka isaa lamaan mismaaraaf kenneet
miilla isaa akkas mismaaraan rukutameetu qaama isaa yookaan immoo cinaacha isaa keessaatu eeboo waraaneetu dhiigni keessaa dhangala'eetu madaa gurguddaa akkasiin hubaate Yesuus. Sii galeeraa. Maaliif kana ta'e? Maal balleesse? Yesuus Kiristoos balleessaa maalii qaba kan kana hundumaa godhe kan kana hundumaa ta'e? Naa inni balleessaan isaa maalii yakkee? Abbaa isaa arrabsee miti, namoota arrabsee miti. Seenaa Yesuus Kiristoos hin gaafa isin teessanii ilaaltanii sababii cubbuu keenyaatiif jedha. Sababii cubbuu keenyaarraan kan ka'etu inni nuuf madaa'uu isaatiin immoo cubbuu keenyarraa fayyineedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Nuuf madaa'uu isaatiin gara jireenyaatti dhufneedha. Cubbuun kun eessaa dhufe akkamitti jalqabe jennee fudhannee olaalle seera uumamaa keessa horattanii ilaaltan nama jalqabaa Waaqayyo Addaamiif Eewwaaniin kaasee isaaniin immoo iddoo qulqulleessuun isaan irra jiraatu akka isaan qulqulleessaniif isaaniif kenne ilaa dhaaba kana keessa immoo kana nyaadhaa kanatti immoo nyaatina kun anaaf sin gidduutti waadaadha jedheetu Waaqayyo waadaa seensisee isarraa immoo isheen dogoggorteetu yookaan immoo boofti dhaqee ishee dogoggorsuurraan kan ka'etu ija isaa nyaatte abbaa manaa isheetiifis hin laatte sana booda jannata Eden keessaa ba'anii achi booda dhaloonni isaan irraa dhalatanis cubbuu horuu jalqaban yookaan immoo cubbuu gochuu jalqaban walii isaanii ajjeesuu jalqaban ijoolleen isaan irraa dhalatan Abeeliif Qaayiliidha. Cubbuun jalqaba iddoo sanaatii dhufee jechuudha. Cubbuu iddoo sanaa dhufeetu naannee dhufee gangalatee dhufee nu bira ga'e har'as namni karaa garagaraa cubbuu yookaan yakka garagaraatti kufuudhaa danda'a. Ilma isaa Yesuus Kiristoos garuu cubbuu hundumaatti qulleessa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Eeyyee cubbuun akkasitti gara biyya lafaatti dhufe. Cubbuu gara biyya lafaatti dhufe kanatu eegaatee akkaataa kamiin oolota kana gara jireenyaatti fiduudhaaf yookaan immoo sababii sanaatiif namoota baduudhaaf jiran kana gara jireenyaatti fiduuf maal gochuutu nuuf ta'a? Akkamitti wanti kun namni cubbuu isaarraa qulqullaa'uu danda'a wanti jedhamu wantoota garagaraa ta'a ture. Seera kakuu moofaa keessatti namoonni qalma garagaraa dhiyeessuudhaan horii mudaan qabne fuula Waaqayyoo irratti aarsaa dhiyeessuuf sababii cubbuutiif wanti isaan hin godhin hin jiru innis ta'uu dide. Haa ta'u iyyuu malee garuu Yesuus Kiristoos biyya lafaatti kan inni kenname sababii cubbuu namootaatiif aarsaa ta'edha. Sababii Yesuus Kiristoosiif aarsaa ta'eef har'a bareeddee jiraatta. Ameen. 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 Bifti kan nutti godhame uffannee kan nuyi adeemne sammuu nagaa kan nuyi qabaanneef maraatummaa irraa kan nuyi fayyine ol jennee deemuu kan nuyi dandeenye dubbannee nama dhageessifachuu kan nuyi dandeenye carraasaa argannee manneen barnootaa seennee barannee sadarkaa keenya fooyyeffachuu kan nuyi dandeenye sababii Yesuus Kiristoos nuuf fannifameefidha. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Akka salphaatti waan ilaalamu miti. Akka salphaatti waan ilaalamu miti. Gaafa muka isaa baannee laphee irratti baannee deemnu waama keessa keenya lolite fakkaachuu danda'a. Fannoo bocannee boca bareedaatti babbaafannee asirratti gaafa baannee deemnu kiristiyaanuma qulqulluu waa'ee fannoo sanaa nuuf galee fakkaachuu danda'a. Garuu anneen gaddaa kaaseenii waan baay'ee taasifaa ture akkuma sila isinitti dubbadhe amantii sana qeequu miti. Amantii sana qeequu miti. Obboloonni keenya baay'een isaanii garuu dhugaan nuuf galeera jedhu malee fagoo jiru wanta jedhamutti sin geessa. Gooftaan ayyaana isaa nuuf baay'isu. Eeyyee iddoon amma isinii dubbise Phexros kana keessatti lakkoofsa 18 kaasee kan jirudha. Ergaan guyyaa irraa waan ta'eef 20 kaasee akkasidha. Balleessaa keessaniif isin isa balleessaa keessaniif isa rukutamtan yommuu obsitan galata maalii qabdu jedha. Waa balleessitee taanaan gatii balleessaa keetiinuma adabamta. Maatiin ijoollee isaa akkasitti adabata. Maaliif waa balleessitee yoo ta'e boris akka isheen itti hin deebineef akka isheen irraa barattuuf balleessaa ishee sana akka hubattuuf waama xiqqoodhaan akka isheen hin miidhamnetti qimmiiddaas haa ta'u maalis haa ta'u akkaataa kanatti ijoollee keenya geggeeffanna. Bara si'anaallee harka walitti fudhadhetti ilaalta deetan sodaadha malee. Bara si'anaa kana ijoollee qixaaxuun baay'ee ulfaataadha. Ijoollee toorattan fida jechuun baay'ee ulfaataadha. Gooftaan nu na gargaaru. Garuu ijoollee qimmiiduun balleessaa ishee hubachiisanii
lakkilaa kana balleessite boritti hin deebiin jechuudhaaf. Egaa balleessaa keetiif adabamtee balleessaa keetiif gaafa adabbii sana fudhattu waan itti galateeffatamtu hin qabduu jedha. Maaliif? Sababii balleessaa keetiitiif adabamte waan ta'eef balleessaa kee sanarraa baratta malee. Garuu jedha waa'ee Yesuus Kiristoosiin fakkeenya kaasuudhaaf jedheetu iddoon kun garuu jedha gaarii gochuu keessaniif isa dhiphattan yommuu obsitan Waaqayyo biraa ayyaana argattu jedhaan. Gooftaa macaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo biraa ayyaana argattu jedha. Utuun balleessin utuun yakkin utuu waan godhin isa adabamtaniif yookaan immoo balleessaa utuun ta'in isa tarkaanfiin isin irratti fudhatamuuf Waaqayyo biraa galata qabdu jedha. Yesuus Kiristoos waan balleessin akkuma jalqaba dubbadhe. Homaa tokkoyyuu yakkin sababii akka keenyaatiif garuu waan hundumaa baateedha. Injiila Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti tokkicha ilma isaa amma biyya lafaatiif kennutti akkasitti toluma biyya lafaa jaallateedha. Sababii cubbuu keenyaatiif akka inni fannifamuuf, sababii cubbuu keenyaatiif akka inni garafamuuf, sababii cubbuu keenyaatiif akka inni qullaa dhaabatuuf. Yesuus Kiristoos ofii isaatii qullaa dhaabateetu qullaa koo dhokse. Irra garuu maalitti adeema biyyi lafaa? Maalitti adeemaa jira biyyi lafaa? Akka itti uffatte hin beektu uffata kana. Akka itti argatte iyyuu siif hin galle natti fakkaata. Akkuma itti arganne nuuf hin galle fakkaata malee silaa qullaa keenya bakkee hin baafnu. Seeneen ammas waldaa kiristiyaanaa keessa rakkoo garaagaraa jira. Dhiifama naa gootanis dhiifama naa gootu naan gootan taanaanis manuma gootan kana akkuma kaleessa gadda dubbachaa ture. Adaraa Gooftaa Yesuus warri utuu tajaajiltanii uffata dhagna keessan hin geenye uffata qaama keessan mul'isu yookaan immoo annuura keessan bakkee baasu uffattan Waaqayyoon sodaadha. Waaqayyoon sodaadha. Siif qullaa dhaabateetu sitti uwwisee inni ga'aadha. Waaqayyoon sodaadha. Hin ta'u taanaan garuu dubbiin jira. Mucaa tokkotu isinitti nan dubbadha yeroo garaagaraa namoonni duraan turtanii mucaa mahaa bulaatti walii oolluudha. Kutaa biyyaatti jechuudha. Kutaa mandaraa tokko keessa walii wajjin waaqeffannaa mucaan daa'ima reefuu isayyuu immoo abbaan isaa ijoollee dubaraa 5 takataataa argateetu torbaffaatti mucaa dhiiraa argate. Sababa kanarraan kan ka'e baay'ee ija keessa laalu. Yaadataa jedhama maqaan isaa. Yaadataa waan abbaan manaa yookaan immoo haati manaa ija keessa laaltuuf namni waan ittiin dubbanneef bakkee kana keessaas eenyuudhaaf hin dhaga'u. Kutaa mandaraa keessatti gaafa walii wajjin Waaqayyo waaqessinuu akka ta'e godhata. Dhiisii yaadata wanti kun sirrii miti jedhaan nan dhaga'u. Yoo barbaade warra Waaqayyo kennaa afaan haaraa kennee fi afaan haaraa har'a kana banuuti kun jedheetu akkuma sanatti aakti godha. Utuu Waaqayyo biraa fudhatee haasa'e bareeda. Yoo barbaade bor immoo kan nama tokko immoo haasaa innaan lakkii yaadata wanti kun gadhee fiddii gaarii miti jedheen didi ammas. Kutaa mandaraa keessatti sagantaan geggeessaa jira. Waan kadhannaan ijoo babaasa gaan nama malkaamuu waan itti dubbatudha. Ruumitti gaddeeffamu wanti ofitti dabaladhuudha moo? Yaadata dhiiseen naan dide. Inni laalaa'uuni ija keessa irratti kadhan nagaa warri diddanii jedheen. Innaa achi booda goggorsine ilma abbaa baluu tokko yeroo seegaa faazeriin koo yeroo malee narraa deeman waan ta'eef ilmaadha baluu naan jira. Arrammoo akkasitti lafa kutaa mandaraatti maal fiddii isheen argaa jedheen. Torbanuma sana keessa qabame ji'a sana keessa boqote mucaan kun. Waaqayyoof dhugaadha. Du'a obboleessa kootii sanaatti hin gammada miti yan. Karaarraa baddeetta taanaan namni karaatti si deebii isiin jedhu nama si gorsuudha, nama si jaallatudha malee nama si jibbu miti. Karaarraa baddeetta karaarra hin jirtu taanaan lakki karaan kee kun sin baasu. Waaqayyoos kana sirraan barbaadu jechuun balleessaa miti. Bara si'anaa kana keessa baluttiin immoo dhaabattee kana legellegaa oolteetu baay'ata. Arraba keenyarra Waaqayyoo jira.
warra seeraatti hin jiraan ammas adabbiin harka waaqayyoo keessaa isinii dhufu jira. Ameen. Waddadaachuun xallaachuun. Yoo jiraatte Yesuus Kiristoosiif jiraadhu inni yoo siif fannifame jiraadhu immoo jireenya sana ta'iiti tajaajili. Hin ta'u taanaan siin galle taanaan masiif galutti taa'i. Komeen qabu gaafa sii galee dhuftaa. Sababii balleessaa isaaniitiif warri adabamanii yoo adabamanii sanarratti galata maalii qabu? Warri tuun balleessin adabaman garuu waaqayyo biraa ayyaana argatu jedhaan. Gooftaan machaanuu na gargaaru. Wanti baay'een mataa mimmiilfatee waldaa kiristiyaanaa keessa galeera bara si'anaa. Biliis of eeggadhaa. Waaqayyoonis kadhadhaa. Nama hundumaatu nagaa miti. Walakkaa sana walamma turanne yeroo kadhatamu yeroo sagantaan dheeratu yeroo wantooti garaagaraa ta'u feesbuukii kan fayyadamanii fiilmota garaagaraa kan ilaalanii wantoota hin barbaachifne waldaa kiristiyaanaa keessatti ilaalamuun kan hin jirre kan godhan hedduun hin jiranii. Warri isinitti guyyee dhuguma iddoo sana dhattanii teessanii homaa rakkoon hin jiru. Waaqayyoon waaqessaa. Kunis addanni jalqabi kunis waldaadhuma fuuldurri sunis waldaadhuma. Sababii duuba sana teesseef garuu as keessa teesse hamaa goote yoo ta'e harka kee naaffisa waaqayyoodha. Harkuma keetu naafata. Gooftaan machaanuu na gargaaru. Madaa'uu isaatiin fayyineedha. Madaa'uu isaatiin fayyinee jedha gara gajjallaa isaatti gara lakkoofsa isa madaa'e sanuuf rakkina tokko malee dhiphina akkasii baate kana in salphifna yoo ta'e garuu guyyaa tokko salphanna firoota. Sababii kanaatiif hangaddee dubbadha. Guyyaa tokko salphanna irra nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Marran ta'uun fakkaatu. Guyyaan tokko garuu nufa. Guyyaan itti boo'anii himimmaan namni namarraa xaraguu dhibu. Guyyaan itti fiiganii lafatti baqatan dhaban. Guyyaan itti iddoo akkasiitti na oolchi jedhanii jalatti waa mataa gadi qabachuu barbaadanii dhaban hin dhufa. Guyyaan sun utuu nutti hin dhufin garuu guyyaan salphinaa sun utuu nutti hin dhufin har'a gooftaadhaaf jiraachuutu baay'ee murteessaa ta'a. Barana lafti muraasni tokko kirkirteetu namni baay'een gamoo irraa gadi nammee lafa dhadhaabate akka waan iddoo sanatti du'a oolu. Waan baay'ee dhageessaniitu mitiire lullee gamoo isaa iyyuu arginee hin beeknu. Mujee keessatti gamoomti isaa badaa amma kanas hin jiru wanti nama sodaachisus manuma lafaati. Yoo fudhatee deemee isheedhuma fudhatee gaddi sokkaan gamoo keessa jirtaa fi irra keessa jirtaaf lafa jirtaa badaa waan nama dhibus miti. Garuu taateen taate sun hammam dhanna nama akkasuu keessi hammam namni shooka akka ta'e hammam namni yaada isaatti akka inni miidhame har'arra garuu waan torbee lama sadii yookaan waan ji'a tokko immoo wanta ittiin tasgabbooftee namni mas baruu waaqeffannaa waan jedhu natti hin fakkaatu yeroo sana illee nama baay'eetu qalbii jirrate. Har'uma dhufte yoo ta'e adaraa mootummaa keetti na yaadadhu namni nama salphaa miti. Har'uma dhufte yoo ta'e ilaa immoo kana booda waamama yoo ta'e adaraa mootummaa keetti itti fufiiti akkas jedhu. Itti fufiinsaan barbaada wanti sun. Malee gaafa waan xiqqooma ishee miira keenya sochoosu yookaan miira keenya sodaachisu gaafa nutti dhufu qofa waaqayyoon duratti gajjanna miti. Gaafa dhukkubsannu duwwaa waaqayyoo waaqessina miti nuyi. Gaafa nuu ta'es gaafa nuu hin taanes waaqeffama waaqayyo. Ameen. Gaafa ol kaates gaafa gadi buutes. Gaafa jaallatamtes gaafa jibbamtes. Gaafa qilleensisii ta'es gaafa qilleensisii ta'uudhaa baates. Inuma waaqeffama waaqayyo keenya kun. Maqaama isaa takkas. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Inuma waaqeffama waaqayyo. Kanaaf itti yaaduun murteessaa ta'a. Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 4-6 kan jiru dubbii waaqayyoo akkas jedha. Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 4-6 kan jiru. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra hin kaa'e. Muddama keenyas hin baate. Nuyi garuu akka waan waaqayyoo dha'icha isatti fideetti akka waan inni isa rukutee gadisa deebiseetti hin lakkoofne. Inni garuu balleessaa keenyaaf hin waraaname. Sababii yakka keenyaafis reebame. Hin caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni hadabamee madaa'uu isaatiin fayyinni nuuf hin argamee jedha. Galanni guddaan waaqayyo gooftaa macaafa ta'u. Lakkoofsi 6 ammoo nuyi hundumti keenya akka hoolota karaa irraa badanii turre adduma addaanis karaa hin gorre
waaqayyo garuu yakka hunduma keenya isarra hin kaa'edha. Ilaalaa raajidhaan dubbataa jira Isaayyaas. Yesuus Kiristoos yeroo sana biyya lafaa irratti dhalatee waan baachuun isarra jiraatu kana hin baanne garuu asii achi raajii dubbata. Inni sababii akka keenyaatiif caccabsame, sababii cubbuu keenyaatiif reebame, fannootti dabarfamee kenname, sababii koof sababii keetiif jedha. Torbee lamaan kana keessa tariitii torban lamaan irraa namni cidhuma addaarra jira. Har'umallee kan mana isaatii dhabu hin jiru. Inni kaan qoonxaa isaa, inni kaan lafee masaallee, inni firiijii qabu manuma keessa kakkaata malee. Warri kaan immoo diintuutina waaqayyo isinii kennaa qaba. Warri argattanii baga kaa'attanii, baga mammaattis qoonxaa kaa'attanii. Waa'ee nyaataaf dhugaatiitiif miti nuyi baay'ee isaa kan nuyi amilee nuuf kennu yookaan immoo miira keenya kan kakaasu waa'ee nyaataaf dhugaatii ayyaanuma isaatu dabareen isaa ga'eef miti. Seenaan ayyaana sanaa sirriitti nuuf galuu qaba. Akkamitti ta'e wanti kun maaliif ta'e isaa ta'e maaliif akka sitti raawwatame wanti jedhamu sammuu keenya keessatti kalaqamee jira yoo ta'e waa'een fannifamuu Yesuus Kiristoos sammuu keenya keessa jira yoo ta'e gaafati harka kee yakkatti yookaan badiisatti hidhattutu inni si keessaa sitti dhaga'ama. Gaafa seenaan isaa guyyaa gaafa akkasii dhufa jedhamu duwwaa yaadanna miti. Gaafa waan tokko balleessuudhaaf jennu anaaf jedhee waraaname, anaaf jedhee dhiphate, anaaf jedhee fannifame, anaaf jedheetu du'e, waan ani baachuun narra turetu naaf baate, sababii kanaaf an kanan godhu jenneetuuf eeggannaa jechuudha. Sababii keenyaaf waraaname waan jiruuf. Gooftaan nu na gargaara. Ameen. 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 Wallee kamne? Wallee kamaa irraa? Kosheen ulfaatti. Adoo bishaan maa hin gadda barsaara gaamaala isinii godhane. Bishaan maa hin gadda barsaara. Liqinfamuutu irra jiraata waan ta'eef. Liqinfamuutu irra jiraata. Holkaataa hin guddattaa dhageenya irra iddoo garagaraattu dubbatameera torban sadan kana moo torban kamiin mucaan dhufee waa jedhe sun. Nuu galee dubbitti achumatti nuu gala. Baga utaalles. Ishee akkasii xiqqoo ishee ulfaattu waan akka hadhooftu kanas liqimsaama yoo deemne malee ulfaataadha firoo tokko. Waanuma shadiida wayii waanuma qaqqajeelaa wayii irra deemne yoo ta'e immoo waa'ee karaa isaa xiqqoo ishee rakkina qabu korokonchiitu nuun galu yeroo hundumaa aspaaltii irra deemne yoo ta'e. Maaliif jedhamnee immoo achitti piistaa wayii irra deemuun kee waan hin dhabneef. Namni karaa aspaaltii irra deemu waa'ee piistaa yaaddaama. Atti gallee ijoollee karaa caccabaatti amma gaafa asii gara kutaa biyyaa deemtan baay'ee keessan kutaa biyyaa irraa waan dhuftaniif hin gallee karaa isa rakkisaa kanatti dhufu. Waa'ee karaa isa rakkisaa sanaa beektatu waa'ee aspaaltii sanaa beekta waan ta'eef yeroo hundumaa aspaaltiin namatti hin dhaga'amuun gaarii miti. Piistaanis jiraachuu sammuu keenya keessa jiraachuu barbaachisaadha jechuu barbaadeen. Yoo ulfaate iyyuu liqimsaama deemna. Waaqayyo nu gargaaru. Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 17 irra kan jiru naa dubbisa. Roomaa boqonnaa 4 lakkoofsa 25 irras kan jiru nu dubbisa. Yoo yeroon isaa xiqqoo deemaa dhufe ta'e immoo dhiisa. Roomaa boqonnaa 4 lakkoofsa 25 irra kan jiru nan dubbisa. Maatiyosiinis baafadha abbaan argitan immoo na dursaatii dubbisa. Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 17. Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 25. Maatiyosiin argattanii? Eesh. Kan jedhame akka raawwatamuuf ta'edha. Ameen. Ameen. Inni waraansa keenya baatee dhukkubbii keenya nu dhukkubsate jedheetu raajii Isaayyaas keessatti kan dubbatame kun hamma immoo akka raawwatamuuf ta'ee jedha. Roomeen immoo akkasidha. Yesuus irra daddarba keenyaaf du'atti dabarfamee kenname. Qajeelummaa akka argannuufis du'aa kaafamedha. Ameen. Dhiphateetu du'atti dabarfamee kan inni kennameef sababii gara qajeelinaatti nu fiduudhaaf yookaan immoo gara jireenyaatti nu fiduudhaaf irra daddarba nuyi goone sana nurraa hambisuuf sana nurraa haquudhaaf jedheetu gara du'aatti dabarfamee kenname. Du'a keessatti immoo nafnee gara du'aa ka'utti immoo kan inni dhufeef immoo qajeelummaa nu agarsiisuudhaaf jedha.
gara qajeelummaattis nu fiduudhaaf jira. Gooftaan nu gargaaru. Qorontos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 21. Ergaa Phaawulos gara Qorontositti erge lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 21. Isa cubbuu tokkollee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheera. Isa cubbuu tokkollee hin qabne nu karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godhee jedheetu isa godheeraa jedheetu dubbata. Sababii keenyaaf cubbamaa ta'e, sababii akka keenyaatiif cubbamaa ta'e, sababii ba'anii baachuun nurra jiraatu nurraa fuuchuudhaaf jedheetu inni waan isaaf malle ta'ee jedha. Kanaaf firoota koo Yesuus Kiristoos balleessaa tokkollee hin qabu. Balleessaa koof balleessaa kee mudaa nuyi qabnu hundumaa nuuf dhoksuudhaaf jedhee garuu qaraanii ofannoo irratti dhiiga isaa akka inni dhangalaase, akka inni lolaase, sanaan immoo gara jireenyaatti akka inni nu fide dubbii Waaqayyoo hima. Waa'ee tiksitootaatti waa'ee tikseetti gaafan deebi'u Hisqeel boqonnaa 34 lakkoofsa 1 kaastanii yoo dubbifattan ergaadhuma guyyaa irraati. Namoonni baay'een yookaan immoo tiksitoonni baay'een ofii keessan wallaaltanii, ofii keessan soortanii, ofii keessan nyaachiftanii, ofii keessan uffattanii, ofii keessan haala mijataa keessa jiraattaniitu hoolota ilmi Waaqayyoo Yesuus dhiiga isaatiin bitate kana hirraanfattanii ofitti gortaniitu isaan dagattanii yoon gatii isin baasisuudhaaf baadheedha. Yoon gatii isin baasisuudhaaf baadheedha. Sababa kanaatiif adaraa firoota koo gaafa akkas jennu tiksitoota gaafa jennu jaarsolii torbanii fi qeessota yookaan hojjetoota wangeelaa lafa kanatti nuuf kennaman qofaa miti. Hundumti keenya gahee mataa keenyaa qabna. Adaraan nutti kenname jira waldaa kiristiyaanaa keessa. Hubattee tataanaan obboleessa keessaa nu hubachiisuun dirqama keeti. Nama eeguun, nama gara jireenyaatti, nama gara garaatti fiduun, gara dubbii Waaqayyootti harkisuun dirqama keenyaa, dirqama keeti. Kanan goonu taanaan akkasidha Hisqeeluma keessatti ani sababii cubbuu namaa yoo itti dubbatteef dhiiga isaa harka kee keessa ni ilaalu. Garuu immoo nama sana itti dubbachuun utuu sirra jiraatu hin dhiifte yoo ta'e dhiigni nama sanaa harka kee keessa barbaadamaa jedhama. Akkas jechuun amma maanguddoota warra filaman nama torbaa yookaan immoo hojjetoota Waaqayyo nuuf kenne lafa kana jedhan qofaa miti. Nama hundumaatiin jedha nama dubbiin kun isaaf gale, nama ergaan kun isaaf galeeni nama isa hin hubatin jiru hin hubachiiftu taanaan, cubbuu isaatti himtu taanaan, karaa jireenyaatti san deebiftu taanaan cubbuun isaa harka kee keessa barbaadama. Maaliif utuu hin beekin du'aa jira waan ta'eef jedha. Garuu immoo itti himteetta taanaan, gara jireenyaatti fiddeetta taanaan inni immoo jiraachuu hin barbaanne yoo ta'e abbaan hojii mataa isaatiin akka inni deemutu dubbata. Maatiyos keessatti Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 35 kaasee hanga 38tti isa jiru ergaan guyyaa irraa immoo hoolota warra karaarraa badan isaan barbaachan dhufe jedheetu gara gajjallaa isaatti maal jedha? Abbaan midhaanichaa kan midhaan walitti qabutu muraasa garuu midhaanichi hedduudha jedheetu waa'ee isaa dubbata. Akkas jechuun hojjetoonni waa'ee dubbii Waaqayyootiif, waa'ee sagalee Waaqayyootiif, gara gootaraa Waaqayyootti, gara mootummaa Waaqayyootti namoota fidan muraasadha. Isaan kun muraasa garuu namoonni gara midhaan gara gootaraatti sassaabamu yookaan gara gombisaatti dhufu hedduudha. Kanaaf iyyuu hojii guddaatu sinirraa eegamaa jedhan. Guyyaa tokko marii gaggeeffannaa asitti lakkee hojjetaa wangeelaa dabaladhaa'ee isin ga'uu karoora maalii qabdu jennaanii ammaaf xiqqoo ishee baasiitu nutti ulfaataa jedhan. Dhuguma baasiin nutti ulfaata beekamaadha. Garuu amma wanti girgirrii nama ka'aa jiru kun gara keenyatti hojjechee maal godhana? Ulfaataadha. Wanti amma dubbii kaasaa jiru kun gara keenyatti waan fidaame akka itti namantanis ni callu karannu. Ganama kan nuyi iyyinus Yesuus Kiristoos karaadha, Yesuus Kiristoos dhugaadha, Yesuus Kiristoos jireenya gara isaa gottaasa malee jireenya hin jiru enne kan nuyi ganama amma sagaleen kun qaqqabeen kan nuyi iyyinuu fi
dhuga baatiisuma mandararra deemanii warri kaan naannoo taaksii taraatti jedhan sana jechaa irraa masiinuis. Inni fammoo. Ameen. Ameen. Dhaloonni dura jalaa nu abaa. Kuni intanaa keenya isa guddaadha. Fedhii keenya isa guddaadha. Hawwii keenya isa guddaadha. Dhaloonni dura jalaa bahee gara jireenyaatti akka dhufuuf. Hojjetoonni midhaan sana sassaaban muraasa garuu midhaanicha ammayyuu gara gumbiitti gombisaatti galu garuu danuudha. Akkas taanaan namaaf karoora hin qabnu, hojjetaaf karoora hin qabnu taanaan dhaloota kanaa bakkeetti dhiibne irraa jechuudha. Kanaaf adaraa keenya bahuutu barbaachisaadha. Egaa kan jennu nus waldaanis hin abboomamna amma Waaqayyo nu gargaare waldaa 1000 hedduutti lakkaa'amutu yookaan lubbuu 1000 hedduutti lakkaa'amutu lafa kanarra jira. Egaa waa hiixachuu irratti xiqqoo ishee itti ulfaatee jenna. Waldaanis siqiqxe malee hojjetaa wangeelaa 4-5 lubboonni 6-7 iyyuu nun ga'an. Dhugaadha kun. Hiruma keenya achi immoo. Ameen jettan mini. Ameen. Yoo isin jechuu baattanis inuma taa'ama. Waaqayyo fosaati jedhetu godha. Bara jalqabaa inni numan dubbanna tariiti ammoo amatinni waan muraasa argin irraati yookaan waa taatee makaneessa gadda taatee dubbite irraati. Daa'ima kadhannuuf dhabneetu Waaqayyotti bu'aa turree jenneetu kadhachaa turre arra garuu iddoo dhaabatan dhaban gaafa keessiin jedhu nan gammadan immoo keessa waa. Ammayyuu lafa dhaabannu nu haa dhowwatu. Maaliif baay'atan kaa dhaloota dhalooti kun immoo bor galma ga'u galmaan wangeela galmaan ga'u waan ta'eef. Isa qofaa miti. Bara maallaqi waa walitti waa jiran dhiban har'a miliyoonaan lakkoofne waa binnu miti. 100,000 waan bitamutu yeroo sana hin jiru. Birrii 20-30-50 namni kiisii dhaabaatu nama guddaadha. Obboleessi keenya tokko gooftaan isaa eebbisu ammas nu duukaa jira yaadaan yaada duwwaadhaan miti qabeenya isaatiinis nu duukaa jira. Xileen gaaf tokko sinitti kaaseera makiinaan tollu gashee maal qabda kiisiidhaaf fidi jedheen. Injiroomtuu nurka lakkii xilee maaloo maal ta'a tiraanspoortii borii waan barbaade ta'u fidi. Bittaa waa'ee lafaatiif jechuudha. Har'a immoo amma kana baay'anna hin ajajamna Waaqayyo nu eebbisa waan eebbifamne sanarraa immoo laanna waldaa keenyas ni ijaarranna hin bal'ifanna kana caalaa si dhaloonni immoo ganaa nurratti dabalamaan jedhama. Ameen hin jechisiisu. Isin irratti dabalu Waaqayyo dhaloota. Du'a jalaa baasu Waaqayyo dhaloota. Amma namoota kanaaf waama isaaniif hin galleefitu akka hin taanetti nu ilaalu waan nu itti dubbanne dalga isaanitti gala malee ammatu gara laafummaadhumaan itti siqannee waa jennee hin tanaanneeti dhaloota kanaaf dubbiin kun inuma hubatamaa deemama yerooma keessa siruu pirooses. Ergaa maanguddoo keenyaa yookaan immoo luba keenya luba bal'inaatis kun bara gara dhumaa jala hafuurri qulqulluun waldaa kiristiyaanaa sana keessas akka inni galu dhugaa jiru akka isaan hubatan. Yesuus Kiristoos jireenya ta'e akka isaan lallaban Yesuus isa fannifame duwwaatu nu oolcha akka isaan jiran dhugaan kun akka isaaniif hubatamu dubbatameera jechuudha. Wanti dubbatame immoo raawwatama. Ameen. Waaqayyoof galannaa ta'u. Ameen. Moo miitte gaa inni himne harmee keenya nuu. Inni himne nuyi isa hokkan isaanis. Mammaan keenya hoo ji'a 9-7 garaatti nu baatanii nu dhalanii achi booda immoo nutti dadhabanii nu guddisanii nu barsiisanii sadarkaa kanarraan nu ga'anii homaan jedhu amma ta'e gaatii xiqqoo ishee jara kanan fooyyeessina lafa jennutti nu sokkan wagara kan gara abbaa isaanii maammaa warra sanaa sokkaniiru dhugaa sokkaniiru hin jiru wanta akkasii kan du'ee du'a moo eekee mirga abbaa isaa ta'e Yesuus Kiristoos duwwaa irraan kan hafee mammaanis wajjin ol ba'an kan jedhu jiru caafame. Dhugaa dubbii Waaqayyoo dubbisaa wangeela kana nyaadhaa sirriitti. Waan haaraa tokkotu har'a miidiyaa irratti gadhiifame jenneetu wal saamaa waame kan tanaanna wangeela keenya keessaa garuu kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo 2-3 dubbisuutti baay'ee canna qabna amma. Kutaa macaafa qulqulluu kan nuu gale amma feesbuukiin nuu gale amma tiiktookiin nuu gale amma maaloon nuuf gale sana macaafa qulqulluutu nuuf gale ta'e nu yoona abeet. Teknooloojiin bareeda baga Waaqayyo nuu dabarse. Baga saalaaf isa keessaa wal agarsiise. Kunis ergaa majaarsaati. Namni alaala taa'ee wal ilaalachaa turan mitiire. Amma biyya keenya ta'anii biyya dhaloota keenyaa ta'aniitu fuula isaanii nutti ergu gooftaa ko tiiktookiidhaan ilaalla jechuudha. Faarfannaa isa faarfatanii ta'anii isa ilaalanii maal isa godhanii. Tiiktookiidhaan ilaalla teenye. Obboleessa boodhaa kunoo enne. Dubbii Waaqayyoo keessattis of ilaalaa jechuu barbaadeetan.
Maarqos boqonnaa tokko lakkoofsa 39 dhattanii yoo dubbifattan dubbii waaqayyoo dhimmo kana wajjin wal qabatu argachuu dandeenya. Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 14 akka inni nuuf jedhee nuuf ho'e du'a keessaa nu baasuudhaaf gara jireenyaatti nu fiduudhaaf nuuf jedhee dhiphatee nuuf ho'uusaa iddoo sanatti dubbii waaqayyoo ammas hin dubbata. Akkas jedha dhalootuma bara si'anaa kana wajjin wal fakkaata natti fakkaata. Biyya Qorontos keessatti Phaawulos gaafa dubbatu isa jalqabaa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irratti waa'een fannifamuu Yesuus Kiristoos kun akka waan caafamee rarraafamee aleessareen gadda isin fuula dura ture amma immoo akkasin duraa ka'ee isin jalaa badeetti maaliif ilaaltanii maal raanfattanii jedhan. Inni raanfatan natti fakkaata dhaloota sanatu. Waa'ee fannifamuu Yesuus Kiristoos hin dagatanii waa'ee dhugaa waaqayyoo kana raanfatanii waa'ee mootummaa waaqayyoo kana lallabuu dagatanii naayitu kaleessareen gaddoo akka waan caafamee rarraafamee itti fuula keessan dura ture hundumatu dubbisaa ture. Arrarra immoo maaliif inni kun isin keessaa dagatame maa isin keessaa du'eedhaan isin keessaan du'e waa'ee fannifamuu Yesuus Kiristoos. Ameen. Ameen. Si keessaa du'e naan rakkisaadha. Injirtu ati jireenyatti waa'ee fannifamuu Yesuus Kiristoos si keessa hin jiru taanaan maaliif du'e sababii isaatiif du'aa kaate waan ta'eef. Inni nu keessaa du'eera taanaan ulfaataadha. Fixaan jira. Galaatiyaa boqonnaa tokko waa'ee fannifamuu Yesuus Kiristoos kan jedhu Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 waa'ee fannifamuu Yesuus Kiristoos akka waan caafamee rarraafameetti kan jedhu Filiphisius boqonnaa 3 lakkoofsa 18 abbaan argitan nu dubbisa. Akkuma kana Qorontos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 21 sila dubbifanneerra Filiphisius irra kan jiru dubbifannee waaqayyoon galateeffanneetu xumurraa. Arraaf du'aaf hin kaane yoo dhufes immoo gaariidhaan simatamna harka waaqayyootiin guyyaa kan biraas walitti wal yaadachiifnaa malee maal amma waan isaa hundumtuu lallaba. Hundumtuu lallabaa naan dhugaa. Ani baay'ee wayii kana laatu fuula keessan dura kana dhaabadhee akkasitti lallabuun kun baay'ee kana laatu maaliif isuma dhageetti deebinee dabaree makeenya eeggannee jaarsoliin maa waldaa sagantaa naa baasuu didanii qeessonni luboonni maa sagantaa kana naa kennuu didanii kun ofuma mataa wal lukkubsina malee ganaa kan bilchaatu bakkee jira abbe. Waaqayyo nu na gargaaru. Isa bilcheessuudha waannaan. Isatti jabaadhaame. Filiphisius boqonnaa 3 lakkoofsa 18. Walii yaadachiifnee mateenya isa jedhamu fannaqe. Lakkoofsa 18 hin arganne. Aish. Diina taane. Eyyee. Eyyee. Ameen. Maal ameen jiraa jiran? Ameen. Warra siitii isinii warra gujeetii waaqayyo nu ama. Amma warra gujeeti fooniin afuraan garuu warra biyya waaqarraati. Ameen. Waa'ee jar tokko bu'aan isinitti hima jedhe Phaawulos. Bu'aan isinitti hima waa'ee jar tokko waa'ee jara tokko kanaan dura akkuma si'a baay'ee isinitti hime ammas bu'aa isinitti nan himaa jedhe. Isaan yaada fannifamuu Kiristoositti diina ta'aniiru jedhan. Warruma fira keenyaa ammaatiif. Warruma ammaatiif. Fannifamuu Kiristoositti diina warra ta'an nama hedduu qabnaarrallee. Diina ta'aniiru jedha. Waa'ee isaanii immoo bu'aan isinitti hima jedhan. Dhumni isaanii badiisan. Garaan isaanii waaqayyoo isaaniiti jedha. Amma dhuguma namaa galuu dideennaanii nyaatanii baranii uffatanii baranii iddoo gaarii ciisanii baranii waan jedhaniif xiqqoo ishee wanti kun akkas taate akkas taadha malee isinii galanii wanti kun akkas ta'e akkas taadhumaaf xiqqoo mataa wal dhukkubsina malee amma dhuguma dubbii waaqayyoo harka isaanii jiru sanaaf ga'aa miti isaanii galuu didee. Garaa isaaniitu waaqayyoo isaanii ta'e. Gooftaan nu na gargaaru. Garaan isaanii waaqayyoo isaaniiti jedha. Salphina isaanii immoo ulfinatti lakkaa'atu jedha. Salphina isaanii ulfinatti lakkaa'atu jedha. Nuyi garuu jedha gara gajallaatti. Salphina isaanii ulfinatti lakkaa'atu yaada garaa isaanii waan lafarraatti hidhu jedha.
ishee waggaa 70 yoo baay'atte 80 isa nyaatan isa dhugan isa qaama isaanii kana furdifatan isa haaluma bijataa kana keessa jiraatan isa duwwaatti yaada garaa isaanii waa'ee mootummaa waaqayyoo isaaniif hin galleedha. Nuun garuu gara jallaatti nuyi garuu nama biyya waaqarraati gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achi nuuf dhufa jenneetu eeggannaa jedheen. Ameen. Yesuus Kiristoos hin dhufa abbe. Ameen. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Ameen. Isa hiyyeessan jenne isa sooressan jenne. Isa hin uffatteen jenne isa hin daarteen jenne. Isa ati beelaan ati quufaadhaan jenne isa kallattii kamiiniyyuu nama garaa garaa hin qoonne. Sadarkaan barumsa kee fooyyaadhaan kee immoo ganaa dudduuba jirta kan siin hin jenne. Ulaagaa kan sitti hin baay'ifne. Kallattii kamiiniyyuu Waaqayyo isa simatu Yesuus Kiristoos waaqarraa nu dhufa jennee eegganna. Namni Waaqayyoon eeggattu namni Kiristoosin eeggattu gammadi. Waan lafarraa kan dhiiftee Yesuus Kiristoosin kan eeggattu gammadi. Ulfina keeti, kabaja keeti, jireenya keeti. Eebbati barabaraan naxxee keessa jiraattuudha. Nagaati barabaraan naxxee keessa jiraattuudha. Hin dhufa Yesuus Kiristoos. Hiyyee warra karaarra jiraniif, warra dhugaarra jiraniif, warra jireenyatti dabarsuudhaaf. Warra akkuma hin taane jiraachaa jiranii, warra Yesuusitti qoosaa miilloon itti fudhataa jiraniif adabuudhaaf. Hin dhufa Yesuus Kiristoos. Yoom akka dhufu garuu beekamaa miti qophaa'ee argami. Of eeggadhu, of hin dagatin. Yoom akkasitti dhufu hin beektu. Waaqeffannaa keenya kana booda maal akka ta'u hin beeknu. Eenyu akka gara isaa dhaqu hin beeknu. Waliigala keenya fudhataa ta'eef tokko tokkoon kanaa dhufee nu fudhataa Yesuus Kiristoos duwwaatu beeka. Dhumni tokkoon ta'a Yesuus Kiristoos garuu hin dhufa. Inni dhufu kun immoo ulfinaan nu simata. Warra ulfinatti jiran ulfinaan simata. Warra waa'een ulfinaa isaaniif galee ulfinatti fiduudhaaf ulfinaan dhufa. Ulfinatti dabarsuudhaaf dhufa Yesuus Kiristoos. Gooftaan machaanuu na gargaara. Warra dubbii isaa keessa jiraatanii, ayyaanaaf sodaa isaa keessa jiraatanii, waan biyya lafaa kana gatanii, isa duukaa bu'anii, ofitti hirrisanii Yesuus Kiristoosin ofirratti gooftummaa isaa beekanii ofirratti moosisanii, bara baraan isaa wajjin jiraatan Yesuus Kiristoos nu haa taasisu. Dubbii dhageenya Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Waaqayyoon galateeffannu obboleessa keenya abdii hojjennu.